kakuu haaraa dubbisuun dura kakuu macaafa raajii Ermiyaas 31-33-34 dhibbeentaa dhibba hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Ermiyaas kan sirriitti hubachuun macaafa qulqulluu gaafa Ermiyaas kana dhibbeentaa hubanne wanni hunduu nu salphachaa deema. Ijoodha. Isa kanarraa jalqabuun isa kana hubachuu baay'ee barbaachisaa waan ta'eef har'a macaafa barsiisa kana keessatti macaafa Ermiyaas 31-33 ilaallee kan itti aanu immoo kutaa lammaffaa Ermiyaas 31-34 waliin ilaalla. Har'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isiniifin dubbisaa Ermiyaas 31-33-4 kakuun an bara san Israa'eliif galu kanatti fufee jira jedha. Kakuun an bara san bara kakuu haarawaa jijjiiru jechuudha. Kakuu ofirraa gara haaraatti jijjiiru. Seera koo yaada isaanii keessa nan kaayya. Laal har'a guyyaa barreeffamni kun barreessu gaafa Ermiyaasitti dubbata. Yaada keenya keessa kan kaawwatu nu'u malee kakuu moofaa keessatti waaqayyoo miti jechuudha. Isa kana icharraa arganne. Iyyaasuu 1:8 hin arganne isa dubbisa. Garaa isaanii keessatti nan caafa jedha. Kakuu moofaa keessatti garaa keenya keessatti kan caafatu nu har'a humna hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluutu garaa keenya keessatti nu caafa jechuudha. Ani waaqayyo isaanii nan ta'a isaan saba koo nan ta'a. 34 immoo ani yakkaa isaanii nan dhiisa jedha. Ani yakkaa isaanii nan dhiisa. Cubbuu isaanii deebi'ee isaanitti hin lakkaa'u. Luk asirratti namni hundumtuu kiristaanonni hundumtuu kan hubatu 31-34 kanarratti. Yakkaaf cubbuun kun gargar ta'uu adda baasnee beekuu qabna. Laa inni tokko nan dhiisa waan dhiifamu inni biraamu hin lakkaa'u waan irra deddeebi'ee lakkaawwamu waan irra deddeebi'aan ta'u laa yakka irra daddarbaa Roomee 5:8 dubbisa. Yakkaan irra daddarbaa namicha tokko hunduma keenyatti kan mursiisu kan dhiifamu jechuudha. Cubbuun immoo isa guyyaa guyyaan hojjennu. Isa guyyaa guyyaan hojjennu. Inni sun dhiiga laallamee nu dhiifama jechuudha. Namni kakuu moofaa keessatti yommuu cubbuu hojjete guggee qabu keessa waan qabu keessa qabee lubatti geecha. Lubni qalee aarsaa. Dhiigni osoo hin jigin cubbuun hin dhiifamu. Har'a hoo dhiiga Yesuus Kiristoos laallamee cubbuun nu dhiifama. Yesuus Kiristoositti cubbuu akka lakkaa'amne gahee guddaa taphate. Isaan hundumti isaanii xinnaa hamma guddaatti waan na beekaniif achi namni tokkollee nama biyya isaatiin obboleessa isaatiin waaqayyo bari'ee gorsu kakuu moofaa keessatti kan gorsu raajota har'a hoo humna hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluun gorfamna jechuudha. Kanaan qoqqoodama laata qabxii laata asirraa Ermiyaas 31-34 irratti qabxii gurguddoo 5 kan garagaraa arganna. Dhiileen kunniin kan garagaraati. Namni tokko asirratti cubbuu fi yakkaa akka tokkotti ilaalee dogoggora keessa seena. Cubbuu fi yakkaa inni tokko kan dhiifamu inni tokko kan lakkaa'amu. Wanni lakkaa'amu waan jedhu laa qunnaa safaraatiin cubbuun qunnaa safaraatiin lakkaa'amu. Kanarra hojjenne galmaa deema irratti dabalamaa deema. Yakkaan irra daddarbaa wanni hundumtuu laphee namaa irratti ta'u laa cubbuu ta'ee yakkaa ta'ee irra daddarbaa yakkaan namicha tokkoo yakka hunduma keenyatti yakkaa waan mursiises laphee keenya irra jira jechuudha yaa dhaggeeffattoota. Inni kun immoo karaa cuuphatiin ofirraa dhiqnee Iyyasuus Kiristoos wajjin ka'uudhaan mootummaa waaqayyoo gad lammata dhalachuudha. Ermiyaas 31-33 qabxiilee gurguddoo tokko ani seera koo yaada isaanii keessa nan kaa'a. Garaa isaanii keessatti nan caafa jedhama. Sadaffaa irratti yakkaa isaanii nan dhiisa. Yakkaan karaa cuuphatiin akka ta'e. Cubbuu isaanii deebi'ee lakkaa'u wanna irra deddeebine hojjettu karaa Iyyasuus Kiristoos gorsuun barbaachisu. Raajonni nun barbaachisu. Humna hafuura qulqulluun gorfamna jechuudha. Laa luqqisii Ermiyaas 31-33 tokko yommuu ibsa yaada keenya ilaalchisee wantu hubanna. Ermiyaas 31-33 irratti ani seera koo yaada isaanii keessa nan kaa'a yommuu jedhu kakuu moofaa keessatti seera waaqayyoo yaada keenya keessa nutu kaawwata malee waaqayyoo miti jechuudha. Luqqisii kakuu moofaa keessatti seera waaqayyoo
nu yaada keenya keessa kaawwachuu mul'isu Iyyaasu 1:8 macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhabamin halkanii guyyaa waa'ee isaa yaada karaan kee akka wal sii qixxaatu wanna gootu akka siif qixxaatu wanta ati caafame hundumaa gaarii godhina halkanii guyyaa akka dubbisuu qabna nu'ula akkuma barumsa biyya lafaa kana dubbisnee yaada keenya keessa kaa'u. Kana malees Isayyaas 51:7 irratti isin warri qajeelummaa beektan na dhagaa isin warri seera koo yaadatti qabatan jechuudha. Har'a kakuu haaraa keessattuu yaadatti qabachuu danda'an humna hafuura qulqulluu irratti qabna. Isa Roomee 8:6 yaada ofii fedhii foonitti hidhuun duudha fida. Yaada ofii fedhii hafuura qulqulluutti fiduun garuu jireenya namaaf fida jechuudha. Yaa dhaggeeffattoota keenya. Laal asirraa Iyyaasuu 1:8 fi Roomaa 8:6 wanti hubannu kakuu moofaa keessatti yaada keenya seera Waaqayyoo irratti hidhachuu qabna. Kakuu haaraa keessatti garuu yaada keenyatti hidhachuu qabna. Galaatiyaas 2:23 utuu amantiin dhufin dura hamma gaafa inni mul'ifamutti booji'amu harka seeraa jalatti galfamne jechuudha. Luuk asirratti wanni hubannu kakuu moofaa keessatti yaada keenya seera Waaqayyoo irratti hidhuu qabna. Isa jecharraa arganna. Iyyaasuu 1:8 irraa arganna. Laala asirraa laattee agiraamii kanarraa arganna. Iyyaasuu 1:8 kakuu haaraa keessatti yaada keenya hoo fedhii hafuura qulqulluu irratti hidhuu qabna. Isa hoo Roomee 8:6 arganna jechuudha. Yaa dhaggeeffattoota keenya. Seera keenya garaa isaanii keessatti nan caafa yommuu jedhu kakuu moofaa keessatti seera Waaqayyoo garaa keenya keessa Waaqayyoo nu caafa malee nutuu miti jechuudha. Isa kana hoo tokkoffaa Yohaannis 1:5 sagalichi jalqaba waan hundumaa ture jedha. Dura ture sagalichi Waaqayyo ture sagalichi Waaqayyo kakuu haaraa keessatti Waaqayyotu laphee keenya keessa garaa keenya keessa seenee isin nu dubbata. Isatu wanna hundumaa bu'a jechuudha yaa dhaggeeffattoota. Maatiyos 6:7 kana irratti Yesuus deebisee yaa Simoon ilma Yoona ati kan ayyaanumte kana abbaa koo isa waaqarra jirutu isinitti mul'isa malee yaada nama fedhii fooniiti jechuudha. Yaada Yesuus Kiristoos laphee Yesuus Kiristoos qabna jechuudha. Keenya ajjeesnee kassaatiin kaane kakuu moofaa keessatti yaaduma foonii san leenjisnee akkuma barumsa biyya lafaa anatti deddeemna jechuudha. Akkasumas Maatiyos 17:5 irratti oduu inni kana dubbachaa jiru kunooti duumessi ifa of keessaa qabu tokko isaatti uwwisee sagalichi duumessi keessa dubbata. Kun Waaqayyotu nutti dubbata jechuudha. Maal fedhii foonii keenyatti ba'uu 25:8-9 ani gidduu akkan jiraadhuuf godoo qulqullaa'aaf ijaara iddoo buufata san mi'a hunduma akka fakkeenyatti agarsiisutti guutaa kakuu moofaa keessatti haala kanaan jechuudha. Har'a hoo laphee keenya keessa jiraatee Waaqayyo bakka keenya nuti.